Amma fakkeenyaaf kun Boolee International Airport jechuudha. Kun akkuma agartan airplane achi keessatti argamanii kun kana fakkaatu jechuudha. Kan guyyaa irraa airplane yookiin aeroplaanii amma kanatu jira jechuudha. Kana kan isin agarsiisaa jiru jechuudha. Bilbiluma koo irratti salphaamatti jechuudha. Odeeffannoo guutuu kan magaalota barbaade akkasumas immoo naannoo tokko salphaamatti kan itti hordofuutii danda'u siistama bareedaaf ajaa'iba ta'edha jechuudha. Kun akkuma agartan amma bilbila keessanitti fayyadamtan jechuudha. Naannoon tokko keessi maal akka inni fakkaatu bal'ina inni qabu akkasumas immoo naannoo sana keessatti wantoota argaman hedduu isaanii jechuudha. Salphaamatti akkaataa kanaan ilaaluutii ni dandeessu. Dabalatas magaalota addunyaa kanarratti argaman ilaaluutii ni dandeessu. Amma kun akkuma agartan qaxxitaa magaalaa Tookiyoo nageessaatti jira jechuudha. Kun akkuma agartanii waaw qulqullina olaanaa fi bifa 3D ta'een akkaataa kanaan magaalaan barbaade salphaamatti jechuudha. Akkaataa kanaan ilaaluutii ni danda'a jechuudha. Akkuma agartan egaa gara bakka tokko deemuu yoo barbaadanii salphaamatti bilbila harka keessan irraa qabdanitti fayyadamtanii odeeffannoo guutuu akkaataa kanaan argachuutii ni dandeessu. Yoo barbaadanis egaa akkaataa kanaan irra naannoftanii bifa 3D ta'een ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Sababni isaa 3D 2D kan jedhu of keessaa waan qabuuf jechuudha. Kan kana hundumaa gochuudhaaf wanti isin barbaachisu waa lama qofaadha. Inni jalqabaan GPS locationii keessan banachuu qofaadhaan lammataan immoo application Google Earth jedhamu kan update ta'e yeroo ammaa kana dhufee jiru linkii subscription box jala isiniif kaa'ee waan jiruuf achiin seentanii download godhachuu qofaadha. Saniin booda egaa salphaamatti qulqullina olaanaa ta'eetiin akkaataa kanaan jechuudha. Naannoon tokko keessi maal akka inni fakkaatu magaalaa tokko information isaa akkaataa itti funaannachuuti dandeessan salphaatti addana keessa siistama kana hundaa ni argattu jechuudha. Fooqii barbaadan naannoo barbaadan akkaataa kanaan ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Hedduu tokko simtola jedhee abdii guddaan qaba. Gamanumaan viidiyoo kana like godhaan isin jedha. Kanneen subscribe godhan jirtan immoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa kan fuulaan jirtu kana cuqqaasuun ol godhadhaaf viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa dafee nama dursee isin qaqqaban isin jedha. Namoonni application isin barsiisu kamiin yoo argachuu barbaadan immoo barreeffama viidiyoo kootiirraa al tokko qofaadha. Saniin booda kun akkuma agartan liinkiin haala kanaan isiniif bakka irra tokkoon download godhachuu ni dandeessu. Egaan daawwattoota akkuma sila isin jechuu barbaade applicationin kun wanta isin search gootan kamiiniyyuu isiniif fidootii kan danda'udha jechuudha. Waan barbaadan search gootanii biyya barbaadan ilaaluutii ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf Washington DC jedheen search godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo search gochaatiin jira. Amma nageessaas jira. Waaw. Akkuma agartan fageenya osoo isin hin gaddabiin magaalaa barbaadan biyya barbaadan akka kanatti search gootanii sirriitti qulqullinaan ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo tuurizimii garaagaraatu jira addunyaa kanarraa. Isaan kana egaa biyya keessa jirtan osoo gadhiisiin bakka garaagaraa osoo hin deemin salphaatti akka nama achi jirutti ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf biildingii Ameerikaa keessa jiru kana gurguddaa ta'uu xixiqqaa ta'uu haala kanaatiin ilaalaatiin jira jechuudha. Egaan kana fakkaata jechaadha. Saatalaayitiidhaan hojjeta wanti kuni itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Yeroo keessa seentan GPS keessan oonii godhattu jechuudha. Bakka kanarra tuqxanii saniin booda inni iyyuu exactly iddoo jirtan sarchii godhee isiniif baasee application itti fayyadamtan informationii garaagaraa argachuu ni dandeessu. Biyyoota garaagaraa keessa egaa bakki nama hawwatan namatti tolanii fi iddoon hedduu nama ajaa'iban baay'eetu jira. Isaan kana egaa salphaatti bilbila keessan irratti sarchii gochuudhaan bifa suuraa viidiyoodhaan argachuu ni dandeessu. Kanaaf egaa iddoo akkasiin beekuu maal fakkaata yoo na jettanii sammuu keessan keessatti siiluun afeeti jira jechuudha. Salphaamatti bilbila keessan irra seentan bakka beekuu barbaadan sana qofaa sarchiin gootu. Saniin booda inni immoo ofiisaatiin kun akkuma agartan dhaqee exactly iddoo sana view godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Saniin booda akka nama iddoo sana jiruutti ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Egaan guyyaa irraa kanadha jechuudha kan isiniif qabaddeetti dhufe akka isinitti tole gaabdii guddaan qaba. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yeroo ta'an maal akka isiniif qabaddee dhufu barbaaddu comment irratti dhiqqinaaf godhaa. Yeroo ta'an deemnee galagalutti nagaan naaf tura. Bye bye.